Oromoorratti raawwate. Biyyattiin kun hin carroomne gaggeessaa bara dhufaa darbaa harka itti ol kaasu malee gaggeessaa amanamaa harka irra qabatu hin arganne. Mootii tokkummaa isiitiin daldalu malee mootii tokkummaa isiitiif wabii dhaabbatu hin arganne. Rasaasa itti facaase biqila reeffa isii funaanu malee poolisii ummata isaaf lubbuu kennee wabii dhaabbate biyyattiin hin arganne. Ajjeesaa fi gidirsaa akka Minilik qofaan kan marfamte taate. Tafarii Mokonnan waggaa 40 ukkaamse. Humnaan bulchaan sirna dargii waggaa 17 irra deemee afaan qawweetiin bulche. Gidirsaa Yaadig waggaa 27 dhiitee ukkaamse. Bara dhufaa darbaa reeffa lakkaawwachaa jiraachuun carraa saboota biyyattii taate. Minilik nafxanyummaan Haayile Sillaaseen kibur zabanyaadhaan dargiin abiyootummaan Yaadig sirna agaaziin dhiitee ajjeesaa bara lakkoofsisan. Waggoottan sadan kana ammoo sirni gidirsaa haaraan